Wallaggaa aanaa Boojjii Coqorsaatti miseensonni waraana PP lama waraana bilisummaa Oromootti harka kennatan. Jaalwa biyyaa dabalata qaba. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Boojjii Coqorsaatti miseensonni waraana bilisummaa lama kan maqaa Fardi Beelolaa jedhuun waamaman onkoloolessa 10/2025 mooraa waraana sirnichaa keessaa ganuun waraana bilisummaa Oromootti harka kennachuu hooggansi waraana bilisummaa Oromoo onichaa beeksiseera. Miseensonni waraanaa Impaarettii kunneenis qawwee AK2 hidhannoo 2 fi rasaasa 90 qabachuun nagaan waraana bilisummaa Oromoo bira ga'anii jiru. Miseensonni waraanaa PP duraanii waraana bilisummaa Oromootti harka kennatan kunneenis simannaa fi jaalala waraanni bilisummaa Oromoo akkasumas uummanni Oromoo taasiseefiitti hedduu gammaduun obbolaa isaanii mooraa diinaa keessatti hafaniinis yeroo isin mooraa cubbamtuu dhiiga qulqullootaa dhangalaasuun jiraattu keessaa baatanii obbolaa keessan waraana bilisummaa Oromootti makamuun saba keessaniif qabsooftan amma jechuun yaada isaanii karaa arraata biyyoolessa Oromiyaa dabarfatanii jiru. Murni bilisiginnaa yeroo garaagaraatti uummata afaan qawween dirqisiisuun gara dirree waraanaatti ergee lola garaagaraa irratti hirmaachisaa kan ture yoo ta'u, warreen ukkaanfamuun gara dirree waraanaa deemaa turanis zoonilee waraanaa cufa keessatti walitti fufiinsaan sirnicha gananii harka kennachaa jiru. Garee faashistiin PPs gama waraanaa bara bashootaa darbee kana geggeesseen waraanni isaanii haala adda addaan dirree lolaa irraa dhabaman 74,000 ta'uu kaasuun fala isaaf wal qorachaa turuun ni beekama. Lixa Shaggar aanaa jalduutti ergamtoonni bilxiginnaa dargaggoota hidhanii dararuu fi jumlaan qabanii mooraa waraanaatti guuruu ammeessuun dhaga'ame. Guutuu gabaasichaaf Jaal Yaadannoo Oromiyaa. Godina Lixa Shaggar aanaa jalduu magaalaa Gojjoo keessatti dargaggoo maqaan isaa Abdii Taaddasaa jedhamu mana maatii isaatii qabuun hidhanii dararaa jiraachuu jiraattonni himaniiru. Abdiin barataa kutaa 12ffaa yoo ta'u yakka qabaateef osoo hin taane sababa oromummaa isaaf qofa yakkamuun dararaa ulfaataan irra ga'aa jiraachuu fi dargaggootni hedduun illee mana hidhichaa keessatti dararamaa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatiif eeraniiru. Oduu biraatiin ammoo maqaa leenjii loltummaa kan gosa milishummaa leenji'uu qabdu jechuun loltoonni gara jabeeyyiin bilisiginnaa jiraattota aanaa jalduu ganda koluu galaan jumlaan qabanii leenjisaa jiraachuus itti dabaluun ibsaniiru. Dabalataan ammoo aanichuma ganda caancoo qabbanaa keessatti qawwee hidhachuu qabdu jechuun uummata yoo dirqisiisan namoota hidhachuu didanis hidhaa jiraachuu jiraattonni dubbatu. Namoota hin hidhannu jechuudhaan mana adabaatti darbataman muraasni maqaa arganne obbo Dabalaa Dhaabaa haadha warraasaa ammaaf maqaan nuun qaqqabne waliin obbo Tolasaa Dalasaa fi kanneen maqaan nuun qaqqabne hedduunis jiraachuutu eerame. Namni adda durummaan ergama sirna kanaa fudhachuudhaan qeerroo fi qarree akkasumas maanguddoota dararsiisaa jiru nama maqaan isaa Baqqalaa Dalasaa jedhamu ta'uu jiraattonni gochi kun isaan dhukkubse arraata biyyoolessa Oromiyaaf addeessaniiru. Impaayera Shiraan ijaaramte Shiraan tiksuudhaaf kan bobba'an gara jabeeyyiin waraana mootummaa gabroonfataa PP dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasuu hidhanii dararuu fi hidhaa keessaa baasanii ajjeesuu kan aadeffatan yoo ta'u, tibban ammoo sababoota garaagaraan gariin hidhanii dararuu fi achirraas baasanii humnaan gara dirree leenjii waraanaatti ergaa jiraachuun ni beekama. Baha Harargee aanaa Meettaa keessatti waraanni Abiy Ahimad meeshaa waraanaa bitachuu qabdu jechuun uummata dararaa jiraachuun dhaga'ame. Gabaasa qindaa'eef Jaalbooree Addunyaa. Baha Oromiyaa godina Baha Harargee aanaa Meettaa araddaalee cufa keessatti meeshaa waraanaa kilaashii 10 isnii binna jechuudhaan tokkoon araddaa jiran irraa qarshii 350,050 akka guuramuu qabu ajaja dabarsuudhaan dirqamaan uummatarraa maallaqa fuudhaa jiru. Ilmaan Oromoo dirqamaan qabuudhaan waraanatti ergee fichisiisuun cinatti murni bilisiginnaa Oromoota mancaasuu hojii maneessaa godhatee kan jiru maanguddoota abboota maatii ta'an ammoo waardiyaan araddaa keessanii isin qe'ee keessan akka eeggataniif qawweetu isin barbaachisa waan ta'eef qawwee isinii binna maqaa jedhuun uummata dararaa jiru. Yeroo garaagaraatti uummata Oromoo dararuu, saamuu, hidhuu fi ajjeesuu kan amaleeffate murni bilisiginnaa bara bulchiinsa nama nyaataa koloneel Abiy Ahimad keessa impaayera bututaa jiguudhaaf qarqararra jirtu deebisanii ijaaruu fi umuriin aangoosaa dheeressuuf ilmaan Oromoo qawwee baatanii akka tiksuuf du'anii fi maallaqa baasanii qawwee isattiin tiksan akka bitaniif waraanaa fi kaabinee uummatatti bobbaasee hojjechaa jiraachuun ni beekama. Qellem Wallaggaa aanaa Gaa'o Qeebbeetti waraanni PP maatii qabsaa'otaa fi abbootii qabeenyaa irratti hidhaa ammeessanii jiraachuun ifoome. Bal'inni gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata.
Godina Lixa Wallaggaa aanaa Gaa'oo Qeebbee bulchiinsa magaalaa Arroojiitti waraanni PP onkololeessa 2025 maatii qabsaa'otaa fi abbootii qabeenyaa hidhuun hiraarsaa jiraachuu maddeen himan. Akka maddeen himanitti waraanni PP maatii qabsaa'otaa maqaan isaanii Mikaa'el Tarreessaa maatii isaa namoota 6 waliin Takiluu Nagaasaa jedhaman hidhuun hiraarsaa kan jiran yoo ta'u akkasumas abbootii qabeenyaas namoota maqaan isaanii Fiqiruu Birhaanee jedhamu fi kanneen biroo walumaa galatti namoota 20 ol hidhuun hiraarsaa jiraachuu maddeen ONM'tti himan. Murni bilxiginnaa maqaa garaagaraa uummata nagaatti maxxansuun dhiittaa mirgoota namummaa irratti raawwachuun roorroo fi gidiraa hamtuuf saaxiluun kan duraan barameen olitti gidirfamaa jiraachuun ni beekama. Oduu biyya alaa irraa arganneen ammoo Filiippiinsi keessatti kirkira lafaa cimaa 2 uumameen namoonni 8,000 ol miidhaman. Gabaasa qindaa'eef Jaaljiksaa Sirnaa. Jimaata darbee kirkira lafaa cimaa 2 naannoo kibba Filiippiinsi mudateen namoonni 8,400 ol miidhamuu isaanii gabaasni haala duraa sanbata kaleessaa ba'e ni mul'isa. Jiraattota 1,265 dursanii baqachuun kan geggeeffame yoo ta'u yeroo ammaa namoonni dhuunfaa 7,915 buqqa'aniiru jedha gabaasni mana maree bulchiinsa sodaa balaa biyyaalessaa. Yoo xiqqaate namoonni 8 du'uunis gabaafameera. Kirkirri lafaa cimaan lammataa humna 6.7 qabu Filiippiinsi naannoo kibba Mindaanaayoo irraa kan mudate yoo ta'u kirkirri lafaa humna 7.4 qabu bakkuma sanatti erga mudate sa'aatii muraasa booda akeekkachiisa sunaamii kakaas boodarra haqamee qarqara galaana irraa akka baqatan taasiseera. Miidhaan bu'uuraalee misoomaa fi qonnaa irra gahee tilmaamni guutuun kan hin jirre yoo ta'u walumaa galatti manneen 33 sababa raafama kanaan miidhaan irra ga'eera. Kirkira lafaa hordofuun hanga kaleessa ganamaatti walii galatti kirkirri booda 792 galma era jechuun Anaadooluun gabaase. Lixa Wallaggaa aanaa Laaloo Assaabiitti waraanni Impaayeratti dargaggoo tokko albeen morma muranii yoo ajjeesan dargaggoo tokko immoo achi buute dhabamsiisuun dhaga'ame. Gabaasa qindaa'eef Jaalhaqaafan Fayyeera. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Laaloo Assaabii ganda Baxxiroo Coqorsaa jedhamu keessatti loltoonni maafiyaa PP kichuuwwan abdii egeree Oromoo fi Oromiyaa ta'an hudhaatti kutuun garaa isaa agga'u gaafa onkololeessa 9/2025 dargaggoo maqaan isaa Qabbannaa Alamuu jedhamu sababa tokko malee albeen mormaa muranii ajjeechaa suukkanneessaa ta'e irratti raawwachuu jiraattonni gandichaa raata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Dargaggoon kun badii akka horiitti saqalchiisuu raawwatee kan hin qabnee fi jaalala addaa hawaasa gandichaa biratti kan qabu yoo ta'u Oromummaa isaa qofaaf yakkuun hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabda jedhamee loltoota faashistii bilchiginnaan mormii isaa muramee kan ajjeefame ta'uun baramee jira. Loltoonni gara jabina guddaan badii tokko malee hawaasa meeshaa maleessaa dararaa oolan gaafuma sana obboleessa isaa dargaggoo Karrasaa Alamuu jedhamu ukkaamsuun reebicha hamaa irratti raawwatanii fuudhanii deemuun achi buutee isaa dhabamsiisuun yeroo ammaa kana du'aa fi jiraan isaa kan hin baramiin jiru ta'uun itti dabaluun ibsameera. Murni gabroonfataa Impaayeratti aarsaa dhiigaa fi lubbuu ilmaan Oromoo kumaatamaan warraaqsa finiinee bu'aa isaa butuun yeroo gara aangootti dhufe kana booda sareen Oromoo hin duutu jechuun sobaan hawaasa mirqaansee turtii ji'a 2 booda immoo loltoota isaa goleewwan Oromiyaa cufa keessatti bobbaasuun haala duraan Impaayeratti keessatti raawwatamee hin beekneen hanga har'aatti hawaasa nagaa fi ola deemaa meeqaatamaa akka baalaatti rasaasaan harcaasaa jira. Iluu Abbaa Booraa aanaa Daarimuu keessatti ergamtoonni sirnichaa dargaggoo tokko ukkaamsanii achi buute dhabamsiisuun ifoome. Bal'inni isaa akka taanutti isiniif dhiyaata. Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Daarimuu ganda Daadee iddoo addaa Koomboo jedhamu keessatti onkoloolessa 10/2025 tiksitoonni bututtuu Impaayera Itoophiyaa dargaggoo maqaan isaa Fuwaadoo jedhamu osoo inni dogdoggeedhaan gara hojii dhuunfaa isaa deemaa jiru badii tokko malee ukkaamsuun achi buutee isaa dhabamsiisanii jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Akka maddeen himanitti dargaggoon kun deeggaraa siyaasa dhaaba kamiyyuu kan hin taane yoo ta'u maqaa waraana bilisummaa Oromoof bilbilta jedhuun bulchaa gandichaa kan ta'e namni maqaan isaa Jamaal Umar jedhamu qabee raayyaa ittisa biyyaatti kennuun bakka buutee isaa dhabamsiisanii jiraachuu eeranii jiru. Abiy Ahmed sirna dhableeyyii ergamtoota isaa kanneen dantaa sabaa hin qabne goleewwan Oromiyaa cufatti bobbaasuun meeshaa maleeyyii ilmaan Oromoo irratti yakkoota suukkanneessoo garaagaraa raawwachiisuun taayitaa isaa tursiifachuuf hojjechaa jiraachuun ni beekama. Qellam Wallaggaa magaalaa Dambidollootti barsiiftuun tokko hidhattoota sirnichaan ukkaanfamte dhabamsiifamuun himame.
Gabaasa dabalataaf Jaalsabaaf Hawwaa Gaarii. Godina Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessatti maatii qabsaa'otaati jechuudhaan namoota danuu kaamsanii dhabamsiisuu fi gariin ammoo achuma magaalaa Dambidollootti hidhanii dararaa jiraachuu jiraattonni dubbatu. Bifuma kanaanis murni nagaa goolessuudhaan beekamu Biltsiginnaan onkoloolessa 9/2025 halkan sa'a 5 keessa barsiistuu maqaan ishee Roomaan Tarfaasaa Raagaa jedhamtu mana isheetii butanii ba'anii hanga ammaatti eessa akka geessan hin baramiin jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti maniiru. Maqaa dharaa itti maxxansuun kan isa hin dhibnee fi dhangala'uun dhiiga namoota nagaa kan isaan hin gaddisiisne murni faashistii PP roorrifama daangaa taree ilmaan Oromoo irraan ga'aa kan jiru oggaa ta'u gochoota gara jabinaa ilmaan Oromoo irratti raawwachaa turuu fi jiraachuun jireenya uummataa mancaasaa jiru. Lixa Harargee aanaa Shanan Dhuggoo keessatti ergamtoonni Bilxiginnaa dargaggoota reebuu, saamuu fi hidhaatti darbachuu hammeessan. Guutuu gabaasichaaf Jaalfalmataa Lammii. Godina Lixa Harargee aanaa Shanan Dhuggoo Araddaa Gabbis ganda yaatu keessatti jaleewwan Bilxiginnaa onkoloolessa 9/2025 dargaggoota maqaan isaanii Ammee Mahammad Jibriil, Wariyoo Ibraahim Hasan, Ahmad Abdallaa, Firoomsaa Huseen Ahmed, Khaliifaa Huseenii fi Abdallaa Usmaa'il Abdullaa kanneen jedhaman badii seeraa tokko malee reebicha ulfaataa qaama laalessu irratti raawwachuun hidhaatti darbatanii raarsaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Kana malees guyyaa maqaan araddaadhuma Gabbis keessatti dargaggoota hedduu maqaan isaanii hin eeramne kanneen dhalootaan godina Harargee Bahaa ta'anii fi hojii idilee dogdoqqee oofuun jiruuf jireenya isaanii gaggeeffatan waraanni PP kunneen dogdoqqee isaanii irraa fudhachuun mana raarsaatti galchanii jiraachuu maddeen itti dabaluun eeranii jiru. Akka maddeen himanitti dargaggoonni kunneen hirmaannaa siyaasa dhaaba kamiyyuu kan hin qabne yoo ta'u ergamtoonni sirnichaa garuu sababa sobaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhuun dararaa jiraachuu fi addatti immoo akkuma raddichaatti poolisiin Bilxiginnaa maqaan isaa Saajin Awwal saamichaaf bobba'ee uummata nagaa gadirsaa kan oolu ta'uu maddeen dabaluun addeessaniiru. Ergamtoonni Ameerikaa Kushnerii fi Wiitkoof Gaazaa daawwachuu waraanni Israa'el hime. Jaal yaadannoo Oromiyaa waan qindeeffate qaba. Waraanni Israa'el akka jedhetti ergamtoonni Ameerikaa Steve Witkoff fi Jared Kushner sanbata kaleessaa yeroo dhukaasa dhaabuu Israa'el labsitee guyyaa lammaffaan isaa seenetti Gaazaa daawwatan. Hoogganaan waraana Israa'el Leetineel Jeneraal Iyyaal Zamir ergamaa Ameerikaa gara baha giddu galeessaatti Maaster Steve Witkoff fi Maaster Jared Kushner fi ajaja giddu galeessaa United States yookaan Seentikom Admiraal Brad Cooper waliin daawwannaa dirree Gaazaa keessatti geggeessan jechuun waraanni Israa'el ibsa kenneen beeksiseera. Karoora nagaa Pireezidaanti Doonaald Tiraamp jalatti dhukaasa dhaabuu Gaazaa, Hamaasii fi Israa'el gidduutti taasifame hordofuu fi gargaaruuf loltoonni Ameerikaa 200 ta'an jalqaba Israa'el ga'uuf jiru. Waraanni Ameerikaa garee hojii biyyoota hedduu kana qindeessuuf Gaazaatti kan bobba'u yoo ta'u, loltoota Masirii, Qaataar, Turkii fi Yuunaayitid Arab Emireet irraa dhufan hammachuu hin oolu. Cooper jalqaba baatii hagayyaa keessa ajaja waraana Ameerikaa itti gaafatamummaa baha giddu galeessaa qabu Seentikom akka hoogganuuf muudamanidha jechuun AFP'n gabaaseera.